أوروتا أنا نينجر mucaa ustaaza Raayyaa Abbaa Macaa garuu agartaniitu sin. Ana ismi Umeema Raayyaa Abbaa Macaa. Dhugaa Rabbiinis nin jedha waan argitan natti hin fakkaatu. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Ati jeeshee uummata miiliyoona meeqa irratti waasii gootaa? Ani uummata miiliyoona meeqa irratti kunoo. Oroota kana qofa miti. Finfinneen kan eenyuti jedhamee Oromiffaan akkamitti gaafatama gizii kana? Akkamitti? Finfinnee irratti Finfinneen kan eenyuti paartiin badhaadhinaa? Finfinneen kan uummattoota biyya kanaa guutuuti garuu immoo walfalmiin akka jiru hin beekne. Kan si gaafatame Finfinneen kan eenyuti malee eenyutu irra jiraachuu qaba jedhamee miti kan si gaafatame. Finfinneen kan eenyuti? Deebii gabaabaa Hacaaluu Hundeessaanuuf adeebisu. Finfinneen kan sabaaf sablammiiti. Finfinneen kan hunda keenyaati. Finfinneen kan maaltu fide kan akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Dar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti. Bakka deebii gabaabaa dhageessatame. Finfinneen kan eenyuti gisee jedhee namni tokko sin gaafatu akka maqaa keessanitti deebisuu qabdu jedhama. Fakkeenyaaf maqaan keenyuun tun sin jedhee akkamittiin adeebista? Akkasi maqaan keenyuun Ansaar, maqaan keenyuun Faakiyaa, Rahima, Rahmat. Akka kanatti deebista miti daftee akkuma sanaatti deebisuu qabda. Akka maqaa keetti deebistutti Finfinneen kan eenyu gisee jedhamu akka sanaatti deebisuu qabda jedhama. Garuu namoonni keenya gara jarri deeman waa tokko beekan jiru. Nu garuu maal godhaa jirra? Haata'u malee Oroota oduu gammachiisaa tokko maarra qabna. Zayitii guubaa sambuusaadhaan xabbasamu abbaa manaa ofiitti naqxee abbaa manaa ofii kan gubdii ji'oota kan lakkoofsisee Abdii Raggaasaan har'amu waan isin dhabu keessaa gammachuu guddaa tokko dhageenye jira. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Oroota ergi kaleessaati nyaanni tokko naa nyaatamaan jiru. Maalan ta'e jetta? Bideena sadiif daabboo lama qursitti nyaadha. Achi gisee darbummoo maksasiitti daabboo shaniif uumatee wayii nyaadha. Sababii kana immoo kan fide maa inni? Sababii akka kana coggaarraan koo daakuu dideef immoo maa inni yottanii na gaafattan? Arsenaalii dhugaadha. Arsenaalumaan coggaarraan koo tokko daakaan jiru Oroota nyaanni naa dideera meemi jarri mala beektanu Arsenaal gudii nutti hojjete. Alasnya Nina di dia. Wei baki, ani nama ide ni muka na wajini nata. Kusi kuni. Rifatuna maka. Kiujachuna maka. Wei, Tunis ngursin. Afutuna jada adara Rabbi. Tunis ngursin fite miti. Adara Rabbi afutuna jada. Wallahi afutun lillah adara Rabbi. Meme afutura. Waan isin dhibu keessaa muciidii Jimmaa ituuraa leenkuufin ciidii Jimmaa namoonni baay'een akka afaan qabatanii haasa'an agartanii jirtu yookiin immoo gara booddeetti kan wajjin ilaallu ta'a. Ciidii Jimmaa tunuu haasofneen fixin akka kana gammadneen fixin. يا شعب إثيوبيا يا أهل الحبشة إنها بركة. Haata'u malee ciidiin biyya Arabaa yookiin immoo Gibxi yookaan Ijipt Misiriin keessatti agarre immoo waan nama boosisu. الشاشة صور الشاشة هذا الله أكبر. Biyya keenyattis immoo muudii kana kan furatanii dhufantu jiru. Badaa kolfineer badaa naqa akka nama kolfisiisa dhugaara qalbii akka kana
baay'ee nama kolfisiisa. Laayikii 50,000tu argatte laayikii 50,000 sanaaf namni birrii 5 si kaffalu hin jiru. Garuu salaata rabbii irratti yookaan amantaa tokko irratti qalladu amantaa sana yookaan nama sana qofa tuffachuu osoo hin taane rabbiinis kan walitti nama buusudha. Hojii ijoolleen hojii akka kanaa hojjechan nuuf ilaalama jettanii dogongoraa akka kanaa beekaa kan dogongortan of eeggannoo guddaa akkasiin gochuu qabdan dubbachuun barbaada. Gara biraatiin immoo kan Jimmaa namoonni afaan qabatanii Jimmaan kun alaabaa mataa isii uumachuu qabdi. Alaabaa adii hanqaaquu kana jechuudha. Kan waan tokko dhufee ittiin buune wanti tokko ittiin makan uumachuu qabdi dhugaa rabbii. Maal uummata akkana addaatu kana jechuudha. Uummata akka galaanaa kana addaatu alaabaa mataa isaa uumachuu qabdi. nama tokko lama qofaa miti kan haasaa jiru. Guyyaa kaleetirraa namootaan hedduu wanti ajaa'ibsiise heddumminni namaa kan magaalaa Finfinnee keessatti iida sagaduudhaaf baheedha miti. Adiiroo magaalaa Jimmaa keessatti namootaan iida sagaduudhaaf ba'an argitee jirta. As gubbaarratti haa argitu kuni magaalaa Jimmaa keessatti hizbiin dilli kun hizbiin xibsiin dilli kuni iida sagaduudhaaf bahe jechuudha. Musliimni hedduun kun magaalaa Jimmaa keessatti jireettee yaaddee turte. Bareedina magaalaa Jimmaa ta'u argitee jirta adiiroo. Oh my god, ana hedduun ajaa'ibsiifadhe. Inshallah gara fuulduraatti Jimmaa dhufuun kiyya hin oolamu ijoolleen Jimmaa jirtu. Yoo jiraattan ni jira naan jaa ijoolleen abbaa gadaa naa jiraadha. As jedhamee ijoollee Jimmaa dhugaa rabbii. yaa gari yaadda mangisti yaadda. Garummaan Jimmaa yeroo dhaqu siingirii ta'ee deemuun barbaadu. So kanaafuu jennaan nama tokko fudhadhee dhaquun barbaada dhiira miti immoo. Nama tokko maaliifan akkas jedhe garuu beektu? Hin beektan ibsishaatu yina assaasataa jira warroota gisee kana keessatti ibsishaan hojiin taane hojjetaa jira. الشريفة والعفيفة وهي باب المجيب للنساء في الدنيا والقيامة والسلام الله عليها قاطنه ذاك الكثيب عايزوش كلته عايزوش بكا عرفه عطر الرسول ساجي مال سنة باسا كمان ده كمان زمان باسا ما سبب ما بلست مديو ده كجلان سلكيه تي بيتي قبتك سي سلكيه سلكيه تي مديو يا بريز غير ربي سدادو اتيو بريدين قبدو سيمو مكو فنا بدي وامي كان راقب سيمي راي نانيت اني زغا كو بريز يا لالتين سلكي من دي سيمي سي فيدي فيربي بوليس انا قبسي فسدا دينغد وبي بامد سنجنمي وبي امد سنجن دينغد وبي امد كان ما نقبو ملين تويتني انتو ما نقبو ملين نعم انا يوم من نوم أنا كبو إنكبان الناس ما قدرت تنتظر. بكا كأسماء فتكا. جنا ما بورو وكان مفتان. مرتي سمرتاديو. مرتي مالي. مرتي هاتم مرتي دوكا بكا ني سمرتي وعند كنا وعند يوم تو. تيوانا ني دام تو. أمبر متي يورا يا دي تين سيمي سوابان فيديو تانك أبو ميبر. سيمي سوابان فيديو. إيه. أتو لا برتي. ما أنا مبوي شو ده. بكا تو هاي بكا تو تيم جيون سري غوتيو. نما كاني بربنا نتي. ما أنت أنا أنتي جولري بتوع هاي كلني تيم. أراك هني تجمعنا ولا كان لسه توتي. سوون كم ديم بسي بالغي. يوم نقدر. الله والله سياكري. بوديم نقدر. ربي سداتو. بوديم مال بيدتي. ما ناني تجمع. سينك ويدي رستوان. بودي مي خاصة نبض. خاتنا خاتنا أنا كورامو. خانا سكان. بمس. ما نريد هاي جراكة نتوكل نندي. أو ويجا دوكا. أي أنا مو. أسكوبان سكتين بينن. ما له أويد. بونا برتي ساجني برا. ما. ورانا دي mana bahasa. Dem. Atau waraana dia mana gitu. Dem aja. Dem saja. Tuare bera gare. Gari dandes. Aktiin ni hojjetaa jiru iyyuu waan dhugaa fakkeessee hojjetaa jira. Ni dandes. Warri gurbaa amma maal jedhaa jirti? Wanta nun taane mana nyaataa tokko dhannee nyaata maaltu jira? Ishee. Tagaabinoon jiran, shiroo fasaashii jiran, hanqaaquudhaan. Sana booda nun tagaabinoo waama badaa seenee tagaabinoo nu fidaa jenneen yeroo isaan nu fidanii shiroo bulbulamaa nutti fidan furdisanii. Sana booddee erga isaan nu fidanii bishaan dhugaatii nu fidan naani leetirii meeqa nuun jedhan
kan birrii malee hin jiru yeroon hin jennuun immoo hin jiru samalee annee osuma harkatti hin qabne dhumnee dhumarratti immoo hisaabalan hisaabii maaloodhaan jedheen hisaaban naan waan guddaa tokko seen hanga maaloodhaan naan birrii naan ibboo lamatti laattee yeroo nu gabbaan isheen tokko fiigaa dhuftee hisaaba yoo laatte naan. Amma akkasii miti hisaaba nyaatamtee duukaa waan gaarii nyaatiin ba'aa jirta shimaal wayyaa amma qoy immoo akkuma abbaa manaa keetii hidhamta. Obboleessi keenya miliyoona irratti tarkaanfii lubbuu isaa dabarsuu fudhachaa kan jiran warreen shororkeessitoota ta'an lubbuu namaa balleessutti kan amanan dhiiga namaa dhangalaasutti kan amanan dubbatanii kan nama dubbachiisan bara dheeraadhaaf dubbatanii kan nama dubbachiisan. Akkuma isinii jechuu barbaade namni kun amantaa qaba moo maaloodha? Namni bifa kanaan amantaan namaa qishinaa ta'e fakkeenyaaf namichi kun amantaa musliimaa qofaa miti kan inni arrabse engaddas kaleessas awulaarraa taabota isinii tolcheera kottaa fudhadhaa jedhaa ture amantaa ortodoksiitiinis amantaa pheenxeetiinis kaleessa waa jedhaa ture. Isin an waan hin jedhuun qabu yaa rabbi ati hin dandeessaa bakakkaadhuma hoyi namichi basa kanaa walitti naa buusa yaa rabbi ati danda'aadha. Gabaabumatti amantaa nama kamillee tuquu barbaannee miti amantaa nama kamillee qeequu barbaannee miti nuti viidiyoo kana kan nu hojjenneef tokkummaa fi kabaja amantaa nama biraa warreen dhaban kamillee kanatu isin eeggachaa jechuu barbaanneeti. Akka kana amantaa namaatti bu'anii nagaa ta'uun hin jiru. Haa ta'u malee obboleessi keenya immoo miliyoon dirriba mana hidhaa keessatti akkas jiraa jira. Injiru namni kan argamaa rabbi maqaa xureessanii. Atiin deegima baatee balleessaa kan kee hubatte. Balleessaa isaa beeyne waan nama gurguddatuuf seet moo maaf seeta waan akkasii. Deegima namni kan gurguddate. Allahumma takkasitti si qabeef. Akka kanaatti mana hidhaa keessa gadhee jira. Haa ta'u malee umurii guutuu ni hidhamu kan jedhu gaaffii guddaa kan ka'ee jirudha. Gara biyyaatti deebifamee biyyatti ergamee naan kaa'u umurii guutuu kan hidhamu mucaan kun umurii guutuu ni ta'amuun ta'u kan jedhu gaaffii guddaa ka'aa jirudha. Yoo manni musliimaa dhiifama godhee fi mucaan kun umurii guutuu osoo hin ta'in bichuus yeroo xiqqoodhaaf hidhamee ba'a garuu akka kanaatti nabiyyi arrabsee xiqqoodhaan ni ba'a jedhanii yaaduun baay'ee ni cima. Haa ta'u malee Finfinneen kan eenyuti kan jedhu gaaffii guddaa paarlaamaa irratti ka'aa jiru keessaa isa tokko. Finfinneen kan Oromoo qofa kan jedhee kaase ajandaa paartiileen siyaasaa kaasanii malee Oromoon sagalee tokko Finfinneen kiyya qofa jedhee Oromoon kaasan jiru. Gaaffiin uummanni Oromoo gaafatu inni guddaan akka inni deebi'uuf kan barbaadu keessaati dhimma Finfinneeti. Finfinnee maal goota gaafa aangoo qabattan? Finfinneen nuti ejjennoon paartii kennaa baalaansiin yookiin madaalawaadha. Finxaalummaa gamaas biyyaalessummaas ta'ee kan sabummaa hin qabnu. Gaaffiin Oromoo gaaffii federaalaatu hin taane gaaffiin kaasee Finfinneen kan kootii naa deebisuu qabdu kan inni ta'uu qabdee isin gaafachuu danda'a. Ejjennoon keenya biyyi tun biyya hunda keenyaatti ni amanna. Naannoleen hundi isaanii naannolee lammiilee biyya kanaatti jennee amananti. Sirni federaalizimii ofiin bulchuudhaaf jecha caasaa diriirsuudhaaf kan godhamedha malee tokkoof abbaa qabeenyummaa lafa sanii yookiin biyya sanii gochuu mootummaa gaafataa ta'e hunda isaanii walqixa bulchutu amma ta'etti qaamni karaa biraatiin naannoo Oromiyaa keessatti Finfinneen kan kootii naa murtaa'uu qaba Finfinneen kan kootii dhiiga kootii dhangalaasedha qaama kootii kan kaasu jira bakka biraatiin immoo kan koodhees kan kaasu jira kan akkamittiin araarsisu gaafa mootummaa taatan. Kan biyyoota kan uummattoota biyya kanaa hundaati jechaadha barumsa. Kan hojjennu hundi isaanii mirga qixa ta'e qabu Finfinnee keessa mirga jiraachuu qixa qabu Finfinnee keessa jiraatu mirga mootummaa ofii filachuu qixa qabaatu. Kanaaf sirni federaalizimii biyya kanatti gaaffiin gaafatamaa jiru gaaffii qaxxataadhaan kan deebifamu Finfinneen kan eenyuti lafa siitii kan gaafatamaa jiru uummata isaa miti uummanni yoo barbaade jaldeessi iyyuu keessaa haa jiraatu bineensi barbaade keessaa haa jiraatu garuu lafti kan eenyuti kana qofa nuuf hima. Paartiin amma jirtanu waan kana irratti bareechitanii kan yaaduu qabdanu Finfinneen kan eenyuti jennaan daayirektiidhuma deebifamuu qabu. Kan uummattoota biyya kanaa guutuuti. Ummata kana waliin dhawaatuma miidiyaa kanarraa akka argitanitti seera gosatti oofanii hin beeyi. Barumsa tokko malee seera gaazexeessummaa hin qabu, seera dubbii baratee hin qabu, leenjii qabsoo baratee hin qabu. Akkanumatti ummata dhangala'uun Oromoo dhangalaasuun. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana namni beekuu qaba. Kana saalfachuu hin qabu. Waa'ee Finfinnee yeroo gaafattu ati hin qaanfattu mataan kan kee mamma siraachi. Qaama kee irraa miilli kun keetii garaan kun keetii mataan kun keetii ijji kun kan eenyuti jettee miti kan gaafattaa.
qaama namarraa namni qaama namaa miila kan koo ta'uu argaa duyda koo ta'uu argaa mataan koo ta'uu argaa ijji na gaafatu nagaadhaan jedhu ofuma isaatiif hollaa namuu qaban jedha nagaa. Finfinneen aneenyuuti ana baluuti maal jedhamu kun isa maaloo Finfinneen Oromooti kun gaaffii hin qabu irrattuu deebii deebisuu nu barbaachisu. Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti. Biyyi kun lafti kun dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf hin taatu. Akkasitti beekna abbootiin keenya akka kanaatti nu barsiisan. Kan irratti du'eessa akka kanaatti nu barsiisee ture. Amaanaa gurbaa kanaa nyaataa jirtu jarrammaa akka kanaatti taasaa jirtu. Amaanaa haxii nyaataa jirtu. Haxiin kan irratti du'e kanarratti. Amaanaa sana irratti kaatee immoo amaanaa sana galma ga'uun dirqama. Namni irratti du'e goonni irratti du'e har'a taraan keenya gizee ga'u immoo dabarsinee kennuu hin qabnu. Adaraa abbootiin amma aangoo irra jirtan waa tokkoon sodaatina. Uummanni gizee isin kana haasoftan isin bira dhaabbata. Uummanni gizee isin kana haasoftan isin filata. Uummanni biraa isin filachuu, uummanni biraa yoo isin filachuu dhiisellee uummanni Oromoo qofti gara miiliyoona 70 kan yaadamu. Kun filannaan isin qaba. Qixxeen uummata Itoophiyaa Oromoo kun isin qaba. Magaalaa jiran keessaa tokko adda miti. Akka Dirreedawaa akka Adaamaa fi Naqqamtee magaalaa tokko Finfinnee. Ani Itoophiyaatiif dhiiga koo dhangalaasee uummata Oromoo jedhuuf homaa inni deebiin keessan irraa akkas taanaan. Keessan jira amman jiruutti Itoophiyaa biyya jedhamtu keessatti amman jiraadduutti Itoophiyaaf dhiiga koo dhangalaasee yoo jedhe yoo. Itoophiyaaf dhiiga isaa kan dhangalaasee isatu beeka. Haa ta'uti garuu nuti akka hubannoo keenyatti Itoophiyaaf dhiiga koo dhangalaaseera Oromoon jedhee gabba'ee haasa'eef dubbate hojjetu hin jiru. Garuu gita bittaaf yookaan immoo hangoo siyaasaa warra farqaa qaban arrayu taanaan hangoo siyaasaa warra farqaa qaban uummata Oromoo lammiilee Oromiyaa hiriirsanii Itoophiyaa ijaaruuf yookaan waan barbaadan ittiin raawwachuuf dhimma itti ba'aniiru kun immoo qaama seenaa biyya kanaati. Mootummaan asirratti badii guddaa qaba jedhanii paartii badhaadhinaa kan qeeqaa jiran baay'eetu jiru. Haa ta'u malee immoo paartiin badhaadhinaa yookaan immoo Dooktar Abiy Ahmad hojii guddaa hojjetanii dabarsanii jiru. Hojii guddaa uummata Oromoo kan ol qabus hojjetanii jiru. Balleessa abbaa balleessatu hojjete. Waan inni hojjete ilaaluu qabna jalqaba waan inni balleesse arguudhaaf. Namni tokko seegalee dhugaadhaaf yoo ragaa baane immoo rabbiin nu ragaa nuufa. Wallaahi waan isin hojjette ragaa laala wallaahi. Gudi ajaa'iba dhugaa isin hojjette lafa isin keessa yaadda qaanfataan galtan. Wallaahi qaanfataan galtan. Ija jabaattan ija dugdaa mataa ol qabattanii galtu. Iddee dhugaa ragaa ba'uun immoo gaafa inni waa balleesse jechuuf anuu bakka dhugaa ragaan baane maal jedheen gaafa inni balleesse jedha kaa. Anuu bakka inni hojjete hin jenne. Anuu bakka inni addeesse hin jenne. Anuu bakka inni oomishee halkanii wallaahi biyya keenya keessatti halkan hojii hojjetama bara kana reefa garre. Waggaa lama as keessatti waggaa afurii achitu hin ta'in waggaa lama asi halkan sa'aatii meeqatti naa gabbaate intini gabbayee mootoriin bakkee kana ayya waa hojjetamaa jira. Inni hojjetamaa jira. Maadaama wanni fedhellee taate har'a mataa ol qabataa galtoo kana moragaa Araboota kunoo haasofsiisa. Arabni bakka bashannanaa kana badaa argaa. Bakka itti mataa jechuun waan bareedaa kana. Biyyi namaa kun qallaba feeti miti qallaba hawwa. Si galee ijoollee maa abbaa feeti jaarmiyaa feeti badhaadhina jibbi abbaasaa jibbi xireeffannoo barbaade. Dhugaa inni qabu. Haa ta'u malee ilmoon boofaa ilmi leencaa akkuma jedhamu ilmi leenca tokko da'anii jiru. مرايا أبا مجا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوتي وأخواتي الأعزاء ويا أيها الآباء والأمهات أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف هنا أمامكم كرئيسة لحلقة هذا اليوم مهمة جدا بعنوان بوريفن، وهي حلقة يقدمها لكم الأطفال. وقبل أن نقدم لكم المتحدثين ونفتح محاضرتنا بالقرآن ويفتح لنا بالقرآن أميمة رايا أبا مجا إن شاء الله تعالى إرجاء أجائبة سرقة برتوتا أمن تسلم كسجل إن شاء الله تعالى
نوف دبر سيتي فلتتفضل مشكورا ومأجورا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كبجمتوتا بوتي في هوان كينيا، كبجمتوتا كسموتا في أبلوان كينيا، هندا كيسانو أكا إسلامتي نسنسي مدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sagantaan har'aaf qabanii kanuma fakkaata. Sagantaa biraata mooritti deebinuti ilmoo akka raayyaa akka tireessu abdiin qabash. Qaatus jagna katiitaatii jennaan jagna dunkee dirqama jagnittis immoo yeroo muqabdaatis immoo jagnitti fuchuu qabda. Sagantaa deebisi ooloo taa'anii aansuudhaas eenyuun hamma wana jarnaa wajjin turtanii